Oromiyaan biyya. Fayyeraa Kitilaa fi Marooni sadarkaa makanatti goosisuu hin jiru. Faqqadaa kana isaanii faqqadaan bishaateera. Nama hergamaadha. Amaluma qabaa jedhanii gorsuudhaaf amanee waliin taa'eera jedhama Fayyeeraan. Amanee faqqadaa wajjin taa'eera. Akka jaarsummaatti sossobee deebisuu amma argitee qe'ee keessatti balaan akkuma kanaan dura namni ajjeefamee qe'ee keenya mandara keenya keessa sinin baatan jedhamee dhorkamaniiru waan ta'eef daguutiin ajjeesan micaan. Akkan dhagayetti rabbaa beeku. Ani lubbuu namaadhaaf maroodhaaf sin qaban. Eenyuyyuu milkaa'u innaaffata dhiiga Oromoo dhangalaastee Oromoof hin qabsaa jettee eessa tokkollee hin geessu. Kan kana godhe duuba bakka kanatti akka faqqadaan kaasu jirutti akka waan inni Maroof adda balamee mana hidhaatti isa ajjeesisellee. Faqqadaan. Maqaa sababa jaarsummaati. Waan isaati dalagee isintu dalagee kanarra wal dhabnee dhiiga dhugaan kunniin haa barraa'u jennaan wal dhabne jedha ammoo namni ajjeese isa ta'uu wanti beekamu wanni hawaasni beeku ni jira. Hawaasni naannoo sana jaarsummaa nam tokko akka carraa na qunname jaarsummaa tokko gaafani jaarsummaa sana keessayyuu jaarsummaan inni dhiyeeffate gareema isa fakkaatanii fi akkuma isaa bilcheeffatedha malee jaarsummaa sirrii jaarrolee nama sirrii nama adda ta'e tokko hin dhiyeeffanne faqqadaan. Warra isa fakkaatuu fi warruma isaa bilcheessee isa wajjin gorse qofa dhiyeeffate faqqadaan. Haasaa biraa tokkoon sii dhiyeessa haasa'uma kanarraa kan murameedha. Mee achirratti illee wantoonni hedduu wal dhahaa ta'antu jira. Asiin dura waan hedduu nu kaaftee jirta akka inni tika mootummaa ta'e akka inni achitti faallaa marroo ta'eeti ijaarame. Galii mootummaa galmaan gahuudhaaf waraana bosona jiru kanaan maqaa balleessuudhaaf badiilee jarri dalagan ani gara marrootti maxxansuudhaaf wanti dalagamaa ture akka jiru asiin dura illee nu kaaftee jirta. Mee ammas viidiyoo sana gabaabduu sana dhaggeeffannee walitti haa deebinu. Zoonii lixaa zoonii kaaba lixa Oromiyaa zoonii kuni zoonii mataasaa danda'e abbaan barbaade haa hogganu. Ani hoggansarraa hajaan qabu. Waraana walitti magna. Waraana walitti magnee zoonii kana zoonii mataasaa danda'e goone ati hoggani. Ani siddi dandeetti kootitti waraana kana waan tajaajilatees waan miseensa ta'e itti deema ta'es nan fudhadha isa kana hajaa isaan qabu. Kanaafi waan kanarratti eebbisaan maal na jedhe beektaa? Nutoo zoonii marrootti hoogganamna naan jedhe. Zoonii lixaatti jechuudha. Zoonii lixaatu jedhe gaarii marroon qofaasaatti zooniin qabu. Zoonii lixaa jira, zoonii kaaba lixaa jira, zoonii gidduu galaa jira, zoonii kaabaaf kibbaatu jira. Walii galteen keenyi suni kanarratti fashalate jechuudha. An kana gidduutti itti deemeyyuu marroonis ajaja walii galaa jedhee ufee har'a uf moggaase malee ajajaan zoonii lixaatti beekna nuti. Hangaan achiitii dhufee mootummaatti galutti bilisummaa Oromoo hoogganamne. Addi bilisummaa Oromoo Finfinnee duwwaa keessa jiraanni jedhamu sun immoo waan biraa. Dararaa uummata irra gahaa jiru. Isaan uummata irra gahaa jechuudha. Uummata irra gahaa jiru. Isa kana gaafa lafti nagaa ta'e akka gaazexeessaatti uummata keessa deemtanii qorachuu dandeessan. Eebeluu maqaa isaa wajjiniitiin waraana jaarmiyaatiin miti waraana maqaa isaa wajjiniin uummanni isin itti himuu danda'a. Faqqadaan kana godheera yookaan immoo uummata kanarratti badii dalageera yoo ta'e faqqadaan gaafa akka kana bakka kanarratti iddoo kanarratti akkasuma godheera isin itti hima uummanni keenya siyaasaan fagaatee jira jechuudha. Garuu har'a nuti lafa nagaa teenyee bakka nagaa teenyaa haasa'uu dandeenya. Otoo gaafatti sitti himuu dhiisuu danda'a. Maaliif shakkii qaba sodaa qaba jechuudha. Uummanni keenya waan keessa jiru immoo eebeluu yoon jechuullee baadde haala sukkanneessaa amtu keessa jira jechuudha. Dura sii tuqeen ture warreen kun warreen olola oofan warreen ololli jireenya isaanii ta'etu akkas jedhaa malee uummataan ani keessa socho'aa ture namni tokko akkas na godhee yookaan akkas ta'ee na himatu jira natti fakkaatu hin jirullee uummata keenyas miti immoo akkas jechaa jiru. Miidhaan uummata keenya gaheeru hin jiru karaa koo tarii namnuu dhokattee yookaan waa gochuu dandeessi. Egaa namni hundinuu qulqulluu jechuu hin dandeessu. Kaaniin ani quban qabaanne irraati ala quba qabaadhe uummata keenya bakkaan socho'e keessatti miidhame ajjeefame saamame inni jedhamu kun kijibaa jechuudha. Moosee faana wajjin ture Moosee ittaanaa koo ture.
haga waggaa afur achitti as deebee inni jaarmaa achi qabatee achi tafe. Qawween irraa fuudhame sun achumatti uummata kallattiin jiru achuma jiru uummata Migiriif, uummata Gamsaa, uummata Jooja hidhatan haga yoonaallee hidhatanii jiran jechuudha. Nuti qawwee 70 oli kan uummata keenya daangarra jiru sana hiisisne. Kaarruun wareegame morma isaayyuu murte lola guddaa ta'e walitti aansee guyyaa 2 anu marfama keessaan dirqama akkuma ta'etti ba'ee achiin jira. Garuu lola sana sintu lole jechuudha. Nutu lole. Kana malees wanti inni kaasu achi keessatti wanta asillee asiin dura kaaftee turte ummanni keenya tokkolleen achi keessatti nu himatu nuti badii tokko uummata irratti raawwanneedha kan inni jedhu. Kana ammoo atis dhibbatti kan ammas dursitee dubbatte jarri kun yakkamaa akka ta'anii badii hagana jedhamne uummata keenya irratti raawwataa akka turanidha. Kanniinii fi ragaan qabatamaa uummata tarraayis dhiyaachuu danda'u atis wanti jechuu dandeettu. Dhiyoos biyya dhattee dhufuu kan keetiin quba qaba. Qaamaanis wanta argitee hawaasarraa hubatte maaltu jedhame kanarraa maal dubbata? Bakkuma inni dubbatetti haa deebinu. Yoo OPDOniif yookaan tikii Faqqadaa ergate kun umurii isaa guutuu aangoorra ture aga sanatti lubbuudhaan bade lubbuudhaan jiraate hin jiraate. Amma garuu qeetti teenyee wal gaafannus hin qabnu. Akkuma siin jedhe jechuudha. Oromoon wanta baay'ee dhabee akkamittiin lafa taa'ee dallaatti taa'ee wal gaafatuutu hin jiruuf malee wanta baay'ee jira dhiigi namaa akka dhangala'e. Cubbuun sodaatan already cubbuun sodaatan. Faqqadaan umurii masaa guutuu kibballee dhaqee hin beeku, sololoo dhaqee hin beeku, dhiya Oromiyaa dhaqee hin beeku, dachee Oromiyaa inni beeku keessaati naannitti masan argeera taa'ee natti fakkaata. Naannoo sana immoo obbolaan keenya warri dhalatanii kiiramuudha ba'anii shaambuutti isa bira darbanii deemanii barachaa turanii lafa gabaabduudha jechuudha. Lafa aga kanatti addaan fagoo ta'e tokko miti. Garuu namni kun yoo dhugumaan akka nabjootu kana mootummaan kun aangoo qabatee ture silattuu furmaata hin qabnu haqi ba'u hin jiru kanaaf alaakaa dubbatu. Garuu dhugaan jirtu garuu abbaa Faqqadaan abbaa irraa dhalate namarraa dhalate fannoodha yoo ta'e laga nashee Amaarri kun asuma isa bira jira. Nashee kanaatti hidhatan achi hidhatan meeshaa tokkoo isaaniirraa walloo naannoo isaan bira laga akkana ceetee ati argitu tokkorraa meeshaa tokko Faqqadaan hiikeeraa jiru meeshaa isaanitti gurguraa ture malee. Tokko jalqabaa isaan keenyayyuu jalqabaa gaafa ture ani garee warra kaanii wajjin xiqqoo Faqqadaadhaaf quuqameetanii lola ture. Kaniin kana yaaduuf immoo saba keenyarraati waanni sun akka kaatu lolli kun akka isheen dhufuuf jalqabee waan hin beekeef na taajjabuu warri gaaf sana dhimmoota sana keessa dubbadhe nama 3 dubbadhe. Nami 2 Ameerikaa jiru. Nami tokko ammallee biyya jira. Hojjetaadha. Mee akkas godhaniitu araarsameeti jedhee kan hin kaase. Nama affaffaa yoo ta'e warra adda bilisummaa Oromoodha. Bakka ammatti mootummaan kun hidhatee jiru kana jalqaba na taajjaban warri anatti ittime. Yoo ati uummatarra nagaa buusuu barbaade namni kun kana gochuu danda'a jedheetanii haalota tokko kaase. Yoo kana ta'e immoo nuti hin deeggarraa jenneen. Akkasiin hin garasaa goruu barbaade. Ilaallaan lakki tikadhaa namni kun jedhan tikadhaa jedhan. Garaagara tikadhaa jedhamee hundumtuu tikadhaadhee kaasaa booda isaan mita'anii karaanii fi garaawwatu godhuun qabaa. Karaa mootummaa keessa nama mootummaa keessa hangaa'ota yookaan immoo damee tikaa keessa nama jiran irraan adda baafadde. Walumaa galatti ka ta'uusaa 70% nama mootummaa keessa jiru irraa adda baafadde. Waa biraa maal barbaadda ragaa biraan barbaaddu. Ragaa kana caalaa sii jiru hin jiru beeki.
Damee tikaa keessaa faqqadaan tika mootummaadha jedhee sitti himee namni geggeessuuf eenyu akkamittiin akka geggeeffamu edda sitti himee waa biraa maal dhaga'uu barbaadame. Kun kan rakkoon isaa haasofsiisu immoo mootummaan kun itti fufee jiraata jedhee waan taa'ee haasa'uuf hiriyoonni isaa hundi warri kana godhan eessa buufatan seete. Ashawaa Meedaa utuu faqqadaan hin galiin waggaa 3 dura Ashawaa Meedaatti 2021 2022 Ashawaa Meedaatti galan. Waggaa tokko keessatti sooromanii waggaa tokko Biraanuu bulchiinsa Kiiramuu dabalatee hundi isaanii Ashawaa Meedaa kanatti galan. Hundi abbaan qabeenyota hundi warri kana geggeessu Ashawaa Meedaa itti galanii tokko nama isaanii ammanaa nama hin qabne jiraata lakkoofsa. Ammana kan hin jedhamu isa dabalatee jechuudha. Kanaaf isa mitiitii meehati nama kana warri tika mootummaatiin mootummaa wajjiin hidhatee maatii maroo obboleessa maroo taphatee warra kana. Manni keenya haati na dhalte. Birrii fidii horii fidii ilmaan kee akkas keessa jiru jedhanii horii 24 oofan kan kana oofeenyu naaf faqqadaa. Okay, horiin 24 mana haadha kootii oofame miti. Horiin 24 garuu mana obboleessa kootii oofame. Loon 24. Gaafa horiin kun oofamtu immoo Biraanuutti himamee hattuu akkas nu jalaa oofaniiru jedhee uummati marsuu dhaqeennaan waraanaan itti marsee waraanaan dhorkisiise Biraanuu. Uummanni nama fixxu horiin deebisna jedhanii horiin sun achumaan badee hafe. Mana nama tokkooti yoo kana fuudhame gara mana namaatti deema. Sababa isaaniitiin mica obboleessa kootiin dhabee jechuudha. Sababa kanaan nama isaan marooma qofa ajjeesuudhaaf qofa yoo danda'ame shurrubbeetti erganii namoota garaagaraatti erganii maal jedhanii yaalanii dadhabanii edda isa dadhabanii immoo maatii isaa balleessan. Haadha Oromoo, abbaa Oromoo, kanatti Oromoo maqaa dhahatee natti himame. Marooni eenyuun mari'atee hin baane faqqadaan warri isaa bakka buufatanii san baase. Akkuma kana warri maroollee warri isaa bakka buufatanii nuu deeme akkana nuu godhi jedhanii saamichaa hin dhufu. Nama horii isaa wajjin nyaataa ture horii fideeti jira mana haadha isaaf fide. Seenaa tokkoon sitti hima. Haati kun maal jetti? Kan inni fidee kaa'u, kan inni fidee kaa'u, kan inni fidee kaa'u ilaaltee dhiiga Oromoo dhangala'ee nyaadhee sirkaan dhuguuti bade seette. Haadha isaa ajjeese beeku. Haadha isaa ajjeese. Warra faqqadaa wajjin nama ture. Saamicha kanarra warra turan warra Mooseefaa wajjin turanitu horii guurratee dhufee qabeenya guurratee mana haadha isaatti dhufaa jechuudha. Kana nyaatteetta, kana dhugdeetta, akkana taateetta annaan ani rakkadheera hiyyummaan qabadhee si ergadheera jettee. Anna maal taate akkasuma sii fidee kana sii godhee mana sii bitee maal sii godha ganaa akkasin sii bitaa Finfinneetti akkas sii bitaa annaan. Dhiiga Oromoo sirraa fuudhee nyaadhu lammata karaa mana kootiitiin hin bahin qoraan gurguradhee nyaachuu koo wayyaatti. Haadha isaa ajjeese. Namni kun eenyummaan isaa beekama? Seeraan beekama. Ammaa fi yeroodhaaf haa ta'a. Ayi galatoomi. Asuma irratti ammas gaafii tokko kasii ida'u. Mooseen itti aanaa kiyya jedhee amma Mooseen kun hoo eessa jira ammoo hojii isaa kan itti fufsiisu jira. Mooseen qaama mootummaa wajjin shirri warra kunoo Girmaa faa Magarsaa faa waliin warra shirri yeroo tokko sooshaal miidiyaa irratti ba'anii
waraanni Moosee akkana godhe, Mooseen akkana dhaabbate, uummataaf akkas dhaabbate jedhanii warra sooshaal miidiyaa irratti ba'anii ibsanii, warra uummata saamanii, warra obboleessa Magarsaa Qorsaa Girmaa nama jedhamu amma sadarkaa aangoo guddaatti gara jeneraalummaa moo konoreelummaan laatamuufii fi Abiyyi biraati haalonni mijateefii jira. Abbaa qabeenyaa ta'ee alii keessaa qotee qochisiifatee qabeenya inni qabu waraanatti fe'ee achi keessaa baasaa jira. Warra Amaaraa kan isaan dhufanii kan isaan qotanii uummata Oromoo irraa baqatee jira. Lafa Oromoo kana kan qotaa jiru Amaaraa. Isaan kun immoo gimmaashatti mootummaadhaaf aga bulchiinsicha mootummaa kan godinaa Wallaggaa Bahaa dabalatee jechuudha. Isaan ta'anii sheer godhatu warra kanarra. Qabeenya uummati keenya hin qonne, uummati keenya irraa ari'amee warra fidanii galchanii warraan irraa qochisiifatu, warraan waraana godhatu, warra sanatti fukatu. Jeneraalonni kun hundi Finfinnee taa'utu hin taane Ababaawun achi taa'a, Zawuduun achi taa'a. Ukkeefaarra ta'anii ukkeefaarraa ka'anii tarkaanfii fudhatu. Ukkee sababa isaan godhataniif xiyyaara achi jira. Argitee amma fuulleeffannaan gaafa dhufu, diinummaan gaafa dhufu eessarraa jalqabaa? Inni ammaa kun waa biraa keessaa qaba. Waraanni amma ka'e kuni waraana humna addaa ta'e qaba. Sababni isaa duraa qaama mootummaan ijaarrate fannoo qofaati jira ture. Amma garuu humna Tsimdoo jedhamu kan Agaaziyaan jedhamanii akka kanaan dura warri Tigraay ijaaran irraa kan adda ta'e humna Tsimdoo jedhamu humna Eertiraa qabaa, humna Tigree qabaa, humna Amaaraa qabaa. Bolkaanoo dhoosuun sadarkaan ittiin galamu. Amma olola oofsisanii maroon akkasii isaan wajjin jiraa, isaan waliin jiraa jedhu. Maroon waan inni isaan wajjin galuu ta'uu hin dandeenyeef karaa qaama biraa, qaama isaan duraan utuu fannoonis lolatti hin galiin, utuu Tigraayis warra sana wajjin kontaaktii hin qabaatiin haasaa maroonfaa qaama biraa dippiloomaasii biraa wajjin qaban warra Amaaraa kun dhufanii achitti liinkii godhatan. Karaa kanaatiin maroon beekaa warra kanatu maroo wajjin dhimmoota duraan waliin turanii fi haalota tokko tokkoon wal beekuu. Isa sana balleessuudhaaf amma humni jiru achirraa kaasnee jedhaniiti bishaan mormoriin qaxxaamursanii as ce'aa jiran. Warri kun immoo warri akka Caanyee Ababaawun kuni bifa barbaadaniin Abiyyirraa aangoon fuudhamu, biyyittiin Amaaraaf laatamtu dhimma isaanii miti. Achi dho'ee aga Amboo seenee Amboorraa immoo sadarkaa Finfinnee jedhamtu sana fudhachuudhaaf humna qophaa'ee haalota mijeeffatee achi as ceesifataa jirutti jira jechuudha. Isaaniif haala mijeessaa jiran. Kan kana mijeessaa jiru Ascannaaqii nama jedhamu kana Huuneenyaw Darajjee obboleessa fannoo hoogganaa fannooti. Aattinku Magarsaa Qorsaa, Mulee Qorsaa. Muleen Qorsaa kuni amma filannoo isheetti darbe jedhamee dhiyootti gara paarlamaatti dhiyaachuuf jirti. Uummanni itti iyyennaan ammaaf callisanii tasgabbeessanii ma jiranii namas bakka hin buusne eenyuunis bakka hin buusne akkasitti uummati itti iyyennaan gidduumatti qabbaneessanii jiranii jechuudha. Amma warri kun bakka sana ga'u eeggasii booda Oromiyaa naannoo sana abbaan fedhe yoo dhuunfate dhimma isaanii miti jechuudha. Dhimma isaanii miti. So tiki kun immoo har'a miti kan inni ijaaramaa ture. Durumayyuu
qaamni gara Eertiraatti ba'u kuni gaafa gara Eertiraatti Siisay Gadaafaa wajjin 2011 akka Awurooppaatti naannoo August Juuma kana keessan se'a. Augusti keessa namoota wal arginee gaafa Eertiraa ceenu waan argeef yookaan waan hubadhe tokko ce'uu fedhe anillee caasaan koo caasaa warra wajjin wal naqunnamsiisuu danda'u hin turre. Booda daangaarra turre karaa Afaariin qaxxaamurreetu Sumaaleelaandi keessa baanee boodas deebinee gara Afaaritti dhufnee karaama barbaannee achi deemnee Siisay Gadaafaan fudhatanii nu tursanii warra Gimboot Sabaattiifaa tokko isaan nama 3 turanii tokko Solomoon jedhanii tokko walumaa galatti isaan nama 3 Asaaminoo jedhaa. Yeroo sana maqaa biraa jijjiirrateeti inni amma Adaamaa jira. Hoogganaadha. Warra kana tokko nama Guraagee tokkodha. Warra kana wajjin bakka wayiitti wal agarra. Bakka wayii yeroon siin jedhu qaama Eertiraadha. Yeroo biyya namaa ce'uu fettu isaanis nageenya isaaniidhaaf dhimmoota si qoratu si gaafatu bulchiinsa naannoo Affaar kan ta'e nama Yemaanee jedhamu tokko argine. Namni sun nama saa'oodha dhalootaani. Mootummaa sana wajjinis guddoo waliin fedhu akkaataan ati faa ijoollee dhadhee gara oofisaatti ol nu fudhatee. Maaliin arge seetaa nama booda gaafa namni dhufee nu qoratee deebi'anii nama fidanii afaan nu hiikee kan keessanii waraana keessanii jedhanii adda bilisummaa Oromootti Kamaal bira deemtamoo Daawud bira deemta jedhanii si gaafatu. Achumatti garaagarummaa kana nuti hin dhageenye kanas hin beeknu. Maal Kamaal moo maal Daawud kan jedhe anadha. Innaan hin kolfe. Ani adda bilisummaa Oromoo bira dhaquu fedhaa jedheenan. Then tikni kuni yeroo dheeraa waan hin tureef nan argamu baay'ee gadi fageessee hubadhee ilaalee tikni kuni lakka nama musliimaati jallaabiyaa kana ho'aadha. Naannoon sunis baay'ee waan ho'uu fi nama musliimaati gad uffatee deemaa jechuudha. Yoo nama kana deebitee Mooyyaaleetti illee dhufee ammallee nama kana Mooyyaaleetti hin arge. Mootummaa Itoophiyaa wajjinis konnekshinii qaba. Kan inni hojjetu mootummaa Eertiraaf. Yeroo sana warra mootummaa Itoophiyaafis ni hojjeta, warra kan Tigraayiifis ni hojjeta, kan Eertiraafis ni hojjeta jechuudha. Imbaasiitti namuma sanatti hin deebi'ee nama sana baay'ee walitti sinnee na guddise jechuun danda'a. Innis booda gara biyya alaatti ba'ee nama Yemaanee kana wajjin gaafan haasa'u jeneraala kana namni ijoolleen Oromoo gaaf sana jirtan yaadattu jedhee hin dhaga'u yoo kanarra jiranii namoonni baay'een hin beeku nama sana qabamuudhaaf ture. Ani seenee booda inni karaa nutti argisiistaa ani horiisiin godhaa qaamni keessan kuni warruma tika mootummaa gama lamaaniin deemuu gidduu jirtuu sin hin barbaachisu jedhee anaaf xilaa'uun sana fudhatee micaa Guraagee sana nuti hin deebine jechuudha. Nu deebisee nama sana fudhannee deebine. Namni kun adda bilisummaa Oromoo illee waliin hojjetamoo mootummaa Eertiraatii fi mootummaa Itoophiyaa waliin hojjeta jetti? Mootummaa Eertiraa wajjin hojjeta namichi garuu qaama mootummaa nama sin itti deemtan kun yookaan namni sin fide kuni gama Eertiraafis sin hojjeta, gama Itoophiyaas sin hojjeta. Icciitiin keessan dhokataa miti. Yeroo booda sittin argisiisaa naan jedhe.
Egaa garaa walitti siqeenyaan kan wal beennu wal barannee edda wal barannee booda waan kana natti himee natti argisiise jechuudha. Nama Zamalaa jedhamu nama Itoophiyaati. Namni inni jedhu kun namni isin fide kun namni inni jedhu eenyu silaa nama isin bira deemtanii. Namni kuni nuti hin dhannee edda dhannee booda kan konnekshinii mootummaa Eertiraa wajjin dubbatee deebi'ee immoo adda bilisummaa Oromoo wajjinis dubbatee afaanni nama hiikuufiti jira. Yoo dhannee Oromoodha yoo jenne warra Oromoo bira dhannaa inni Oromoo sun afaan nu hiika. Eenyu bira dhaquu dhuftee caasaan keessadha maalidha dee inni sun hin dubbata. Eeggasii booda inni kun immoo dabarsee bakka nuun deemuu barbaannu sanatti nu geessaa jechuudha. Injiinar bakka Eertiraa dhaquu kan keetii kanarratti baroota ati Eertiraa dhaqxe sanitti amma eegaa achi dhaqxee ati ka dhageetteeyyuu akka dhaabni Oromootu gargar faca'ee kun warra Kamaal jedhamu kun warra Daawud jedhamu. Waan sanirraa wanti ati beektu akkaataan achitti waldhabbiin kun uumame wanni ati hubattee jirtu maali? San qofa osoo hin taane dhiyoo kana abaa'oo Jaallawuu Ibsaatiin hoogganamu kanarratti qeenni hedduu ka'aa ture gara Jawaariitiinis waan hedduu barraa'aa ture akka tika Geetaachoo Asaffaa wajjin hojjetaati turan. Waan kanarra wanni ati beektu maaltu jira? Akkasumas dubbii tokko bakka kana wal sii qabsiisu fakkadaan nuti haga hojjennu ajaja ka fudhataa turre adda bilisummaa Oromoo hayyu duree irraa jedhee hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaallawuu Ibsaati. Duuba inni katika mootummaa ta'e Daawud ajajama jedhu haalli kun mee akkamitti ibsita? Yoo maraataa ta'e malee Daawud kana keessa gala jedhee hin fudhadhu. Yoo garuu dhuguma Daawud hooggansa yookaan immoo ajaja isaatiin erge ta'e kana Oromoon gadi fageessee qoratee ijoolleen adda bilisummaa Oromoo keessa jiranis hin jiru. Hundumtuu basaasadha jechuu hin dandeessu. Nama gatii guddaa baasee xiqqeessuu yookaan immoo wantoota baay'ee irratti xiqqeessuu hin danda'u. Garuu waa'ee Eertiraa siifaa kaasu, waa'ee tikaaf sii kaase waan amma deemu yookaan immoo Oromiyaa kana waa'ee Oromiyaa lixaarraa kaasee taniin gara sana na seensisuu kan na barbaachisee fi jalqabuma jarri fedhii isaaniitiif deemu jechuu koo sii kaaseen fedhii isaaniif deemu Oromoon lafarraa dhumate jiraatee dhimmi isaan ilaallatu hin jiru. Isaan sagantaa isaanii mataa isaaniitiif deemu. Bilisummaa mataa keenyaa nu mirkaneessuudhaaf hin deemanii isaan hanguma barbaadan ga'anii deebi'udha. Garuu tika Geetaachoo wajjin hojjetaa eenyuun iyyuu akkas jedhee himuu hin danda'u. Garuu liinkiin hin ba'a. Liinkiin akka inni itti ba'u 70% keessaa sirriitti waan Daawud fa'aa keessa jiran yookaan immoo waan Abaluun fa'aa keessa jiran yookaan waan Gimboot Sabaatti keessa jiru waan Kamaal keessa jiru jarri afaan sii fidanii afaan nama afaan sii hiiku nama Oromoo sii fidu. Bakkatti dhuftee eessaa dhuftee barnooti kee ga'een kee hojii kam keessaa dhuftee hin beeku jechuudha. Namni kun hin galmeeffataa dabili eejantiidha gamanarraa sin hojjetaa gamaa sin hojjetaa dabarsee daayirektii wanta ati jirtu mootummaa Itoophiyaa wajjin jiraa jechuudha. Okay. Eenyuyyuu firii yookaan immoo biyya sana keessa hangan argetti akkasiin jira namni jedhee yoo natti hime irraa fudhachuus hin danda'u. Liinkiin akkasittiin ba'a. Yeroo kana warri kuni asitti yeroo raawwata waan fedhan raawwachuu barbaadanii Abaluuti na ergee Daawutti na ergee jedhanii diraamaa garaagaraa yookaan immoo OPDO keessatti ijoolleen ibin Abiyyi mataansaa namni amma tika mootummaa keessaa Abiyyiin akka beeku sirriitti kan beekanii
Abiyyi akkaataa inni itti waa'ee Jaallaggasaa Wagii hargadhe jedhu warroota dabil ejentii ta'an kanatu yeroo bakka Jaallaggasaa Wagii jiru humna jabaallee kan qabu eenyu akka ta'e kan ibsee filaatu Tigiroonni afaan hin beekan waan ta'eef eenyuun fide OPDO keessaa fudhataniidha. OPDO'tti dhufaa jechuudha. Basaasuudhaafis ganda sana dhaqee waa qoratee dhufuudhaafis basaasaan nama afaan Oromoo dubbatutti yaamama. Warri TPLF kan isaan warri Tigraay fayyadamanii jechuudha yeroo sitti. Akkuma yaadigitti. Garuu biyya sana keessa turaniiru qabsoo qabsaaniiru maal qabsaaniiru waan jedhamu ani duras dhaaba keessatti sirriitti umurii koos dabalatee obboleessi koo fakkeenyaaf obbolaan koo keessa turanii abbaa koo dabalatee keessa turanii wanta baay'een kaasa. Amma fakkeenyaaf waa'ee Faqqadaa sanaa yoo si kaasee Faqqadaan bakka hidhaatti namni Tasfaa'uun Camadaa ajjeesee seenaadhaaf kaawwannaa guyyaan dubbadhuun qabaa'e. Waa lama kan inni irra diddibuu barbaade boorachi naanna'as naanna'ellee kan inni fiduu hin dandeenye hangaaf sanayyuu warra sana wajjin tika ture waan jedhuti natti dhufuu jalqabe. Itoophiyaan Baagdaad jedhamu sanayyuu ta'ee jedhanii mati hojjechiisanii jedhe yaada. Maaliifi Daawud wajjin hojjedha edda jedhe yoo Daawud keessa jiraate addi bilisummaa Oromoo lammata nu biratti hoomaa tokko himti. Kanaa booda araamunuuf warra dhiiga keenya dhiiga abbaa koo dhugee warra dhiiga haadha koo maatii koo dhangalaasee jedheetaniin akkasitti fura. Yoo kana keessaa harkaa qabatan. Yoo kanan qaban ta'e immoo gadi ba'anii ifaaf bilisaan dubbachuu qaban waa'ee Faqqadaa. Nama dhiiga Oromoo dhangalaasee deebi'ee dhufee Daawud fa'aa wajjin deebi'ee qabsaa'aa taanaan. Yaa bakka kanatti nuti ajaja irraa fudhataa turre hayyuu duree adda bilisummaa Oromootii jedhe bara. Egaa loonni maal seetee loonni yeroo tokko tokko yoo faachisaa yookaan immoo eegeensaa lafa dhoqqee irraa ka'u yeroo inni immoo tisiisa irraa ofirraa facaasuuf fedhee tisiisa ofirraa oofuuf fedhee akka inni jedhu dhoqqee inni qabu yookaan immoo dhiiga inni qabu sitti faca. Daawud qofaa miti kan kana nu bansiisee Konoreel gammachuudha jedhanii yeroo isaan haasa'anti jira. Maraataa miti namni lubbuu kolaadhaa warri kunii kana keessas involving godhu akka namaatti immoo isaan dubbisuu danda'u. Fakkeenyaaf Amaan Fiilee namni jedhamu caasaa adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa kana keessa jira. Adda dhagaama suni Amaan Fiilee Daawud irraa addaa goonu wanta baay'ee qaba. Amaan Fiilee addi bilisummaa Oromoo kibbatti inni kuni adda bilisummaa Oromoon ilaallatu. Qobaatteennaa fedhii isaaniitii warri Jijoo Maatii kan jedhee Feesbuukiitiin banate yookaan immoo milkeessaa namni jedhamu suni Daawud jedhee hojjechaa ture. Lammata namooti garaagaraa akkas jedhanii himachuu danda'u. Abaluu jechuu danda'u. Garuu infaaktiin isaa maal akka ta'e isaanumaaf dhiisa. Maaliif waati jira bakka kana wanti jiru jira bakka kana dhaabicha hanga kana qabsoo kana utuu hin jiru ta'eeti kabareejii uummati kun hin qabne wanta hin taane tuttunne bakka hin taane ga'uu hin qabne. Garuu immoo rakkoo isaan qaban duran sii kaasi jalqaba sii kaasi. Jalqaba Faqqadaan kana haasa'uuf waan Faqqadaan kana godhee waan raawwatee fi seera dhabdummaa Oromoon seera dhabdummaa inni raawwate isa miti ganaa Jaal Daawud Ibsaaf akka kootti akka Oromummaan natti dhaga'utti Jaal Daawud Ibsaa fi Jeneraal Kamaal Galchuu yookaan dhiiga irraa dhiqanii yookaan Oromoo keessaa baaranii geggeessanii lafa sanatti namni dhume dooktarootaaf maalota inni kun hungaa waa biraa jechuun barbaadu. Waa'ee tika jara kanaa
Warri kun biyya namaa keessa jiraatu liinkiin hin ba'a biyya sana isaanti jiraachisaa mootummaan Eertiraa immoo biyya isaaf waan barbaade gochuu waan barbaaduuf liinkii jalaa baasaa liinkiin hin ba'a taanaan isaan takkas godhe jedhanii maqaa isaaniitiin hojjechuu danda'u. Perfektii kanarratti namni itti na gaafatu illee yoo jiraate yeroo kamiyyuu deebisuudhaaf reediin jira, qophiin jira karaa kana. Isaan salphisuuf xiqqeessuu immoo sadarkaa isaas carraa isaas hin qabu, beekumsa isaas hin qabu. Kamaaliin isin arrabsuuf beekumsa isaa hin qabu. Daawudiin isa arrabsee kaaniinis jaallachuu hin danda'u yookaan kaaniin xiqqeesse kaaniin guddisuu hin danda'u. Liinkiin harkaa ba'aa ture. Liinkiin ba'u immoo karaa mootummaa biyya isaan keessa jiraatanii keessaa fuudhamee hin ba'a ture. Haalli ittiin ba'u ture. Fakkeenyaaf namoota sii kaasuu nan danda'a. Eddan kana kaasee bilcheessuu wayya waan tokko. Warroonni liinkii kana qabanii fakkeenyaaf G7 yookaan immoo siyaasa Eertiraa keessatti biizinesii dhuunfaa keetii mootummaa wajjin hojjetaa biizinesii dhuunfaa keetii hin hojjettu. Warri mootummaa wayyaanee wajjin liinkii qadhatanii wantoota garaagaraa hojjechuu jalqabanii sooromuu gaafsaan jalqabanii fakkeenyaaf kan akka James yookaan immoo haati manaasaa Azeeb jedhamtu Sudaan irratti qabeenya qaba. Keeniyaa keessatti manoota garaagaraa bitee kan inni qophaa'ee guyyaa tokko akka dingataa mootummaan Eertiraa yaame hidhaa keessa isa buuse. Kan akka Bayyanee Isroom imbaasii Keeniyaa keessa jiru kan jiru itti gaafatamaa ambaasaadara Eertiraa kan ta'e haati manaasaa G7 wajjin guruuppii dhimmoota kana keessa gallaa naadhuma manaasaa qabee hiisisee agaa'onaa hidhaa keessa jirti. Kanarra dabalatee nam tokko Sudaan irraa qabamee icciitii baase jedhamee kan Itoophiyaa keessaas baqatee gara biyya alaatti baqatee ammas jiru jira. Biyya alaa kanatti baqatee jiru jira. Fakkeenyaaf siin jedhe dhugaa ta'uu isaa siin jedhe warra Eertiraayyuu booda ofirraatii qabeenya akka isaan horataniif bilcheessuuf horatanii jireenya mataa isaanii warri isaanii ergatu itti fayyadamuu jalqabnaan ofirratti mootummaan Eertiraa baratee warra kana kan qalanii abidda gidduutti bobeessanitti jira. Marrumaan isaa keessaa yaasanii jechuudha. So kuni liinkiin kun karaa kanaa ba'a. Isa karaa biraa itti adeema. Isa karaa nama kanaa warri kibbaa gaafanni Booranatti dhufee Booranatti hidhamee yaabelloo jira jedhame addi bilisummaa Oromoo kibba jiru nu fixuu dhufee namichi kun jedhanii afaan isaaniitiin dubbachaa turan. Amaan filee. Yaa. Ani immoo akka carraa itti gaafatamaa damee tikaa nama ta'e akka carraan karaa nama biraatiin argadheen ani isa namni waasa'u yeroo sanatti akkana kaasanii naasa'anii akka namni kun gargaaruuf akka itti gargaaruu yaaluudhaa fi nama nan beekaa jechuumaan namaaf bilbilee namaan gaafa gaafannu isaanni haala gaarii keessa jira isarraa dhiisaa dagaddu waan kanaa natti hin kaasinaan jedhe namni. Kan namni jedhe immoo nama mootummaa keessa jiru. Itti gaafatamaa yeroo sanatti zoonii kibbaa kan ta'e. Amaan fileetti kan mootummaa keessa jiraachuu hin mirkaneessaa jecha kun. Of course sababni isaa. Ayya galatoom injiinare waan kanallee asumatti keessaa baana gaaffii tokko gaaffii xumuraa si gaafadhee fi sagantaa kana xumurra. Fakkeenya waliigala cuunfa dubbii kanaa lolli Wallagga Bahaa keessatti geggeeffamu. Guutuun guututti lola jeneraalonni fi abbootiin qabeenyaa dhalattoota Amaaraa ta'an fedhii daldala isaanii yookaan qabeenya lafaa saamuu. Gaaffii kana naa tursiiti waa'ee amaan fileen sii kaasa. Namni bakka dubbattu kanatti gaafatamta. Obboleessa isaa kibba ture jedhe. Obboleessa isaa kana kibba ture. Interview isaa dheengaddaa irratti argitee ta'uu ta'e obboleessi isaa nagaadhaan gale. Garuu
namoota kibbaatii ba'anii giddu galeessatti deemaa utuu jiranii Baalee keessatti ijoolleen 5 guyyaa tokkotti guyyaa tokko guyyaa 4 kan dhumateeti jira. Warri kuni kibba lixaatu gara Baalee keessattuu deemaa jiranii uummanni itti yaa'ee ciree fixee kaabinootumti kun. Deebisanii achi boodallee Maammed Ammeen Ahmed Ammeen qabame. Moyyaaleetii bahee xiqqooman turiin Yaabelloo tun gahiin karaatti qaban. Okay. Lammaffaa interviyuu isaa keessatti Faqqadaa wajjin kan hin haasa'ee obboleessa koof jedheenii jedhe. Obboleessa koo tokkotti na jala akkas ta'eera jedhe. Inni obboleessi isaa akkas ta'ee jira. Waadaan manaa ba'eef obboleessa isaaf moo Oromoof ba'e tokko. Inni obboleessa isaa falma. Inni obboleessa isaa ukkaamsameef iyya hilmaan hiyyeessaa eenyuti iyyaaf inni adda bilisummaa Oromoo ta'ee itti gaafatamaa Wallaggaa Bahaatti namni ramadame Amaan Fileeti. Isaafoo kan saafoo inni iyya kan ilmaan hiyyeessaaf eenyuti. Cubbuu maal qaba Marooni qabsoo akkuma inni kibba keessatti qabsaa'aa ture akkuma inni Oromoo fedhee qabsaa'e obboleessa Maroo mana hidhaa keessatti dhiirummaa fi haalota garaagaraa isaa balleessanii itti taphatanii dhiisisanii warra isaanii nama umurii waggaa 70 waggaa 80 mana keessatti reebanii dabadabanii eenyu dubbataaf. Ana kana Amaan Filee faatu raawwate jechuudha. No, inni amma obboleessa koof jedheen bilbilee jedhe. Haati Maroos haadha Oromoo tokko. Haati Amaan Filees, abbaan Amaan Filees, abbaan Maroos Oromoo. Inni mana hidhaa keessatti dararanii ammoo obboleessa Marroo kana namni obboleessa Marroo illee itti taphachiisee tiima Faqqadaa Abdiisaati jettee nu kaaftee jirti. Irranaa deebiime? Obboleessa Jaalmarroo kana kan mana hidhaatti hiisisee illee akkasitti isa dararaa agasii guutuu irraan geessisiise tiima Faqqadaa kana keessa akka ta'e nu ibse. Garee Masaati. Faqqadaa fi Amaan Filee ammootu akka isaan waliin haasa'aa turan akka isaan Marroo balleessuudhaaf yaalaa waliin turan waan bilbila isaanii keessatti kan isaan waliin haasa'an kan dubbatu dhagahamee jira. Jarri kun walitti dhufeenyaan akkamitti akka hojjetaa turan. Isaan qofayyuu miti jedhe. Isaan qofayyuu miti namni kibbarraayyuu bahee obboleessi isaan galee obboleessi isaa kibbarraa nagaan seef ta'ee galee ijoollee waraana keessa jiranii obboleessa Amaan Fileedhaa hin jenne obboleessa isaaniitii obboleessa isaanii waliin qabsaa'eedhaa jedhanii tiksanii eeganii yeroo inni deemullee nagaan geggeessanii miti. Garuu Ahmed Ammeefaa cubbuu maalii qaburee ilmaan hiyyeessaa ta'anii moo maaliif utuu karaan gahiin karaatuu qaxxaamuranii himame. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee waa'ee gollichaa Marootti qabatu. Sirriitti hin beeka. Warruma isa wajjin ture warra damee magaalaa keessa taa'anii faayinaansii godhaa turan gollicha kan dadhabsiisee dubbii haasaatiin garaagaranaan joonjesanii sammuu waliin makanii dhugaatii itti dabalanii warri obaasee Marooti dhiyarraa dhufee obaase miti. Nama lubbuun hin jirre dheengeefaa jira. Dabalatee namoonni Naayiroobii keessa jiran warri abbaa qabeenyaa horiidhaan horii adda bilisummaa Oromooti sooromanii deebi'anii
adda bilisummaa Oromoo wajjin hojjennedhanii damee tikaa ta'anii ibsaa nagaoofaa duukaatuu dalaganii qorsa fidanii gollichatti harka hidhanii xiyyiitiin akka hin ajjeesnee fi maaloo dhadhanii tooftaadhaan lafa mana inni dhaqee waa dhugee ba'u bishaan dhugee ba'utti addaatti akka inni ta'u dhugaatii akka inni dhuge kan godhe warra kan maroon achirraa ba'ee asitti ga'ee maalii hojjete kan waraana jalaa buuse edda nam tokko namni kun nama baay'ee qabsoo kana keessa nama tikse keessaa nama guddaa namni eenyu caalaa gammee caalaa isa jaallatu hin jiru jala boo'ee kadhatee dadhabe achi dhaqeennaan guyyaa 5 ta'a as ta'ennaan guyyaa 5 ta'a kan kana kollaapsi godhe OPDO jechuun immoo warruma adda bilisummaa Oromoo kana keessaa ba'ee gale akkamiin amannaa mee akkamiin nama amantaa ankeen galaa ati fayyaan jiraatta taanaan ankoona jalaa du'a taanaan maalittiin si amanan obboleessi koo ana jalaan ajjeefame anaafoo obboleessa kootti eenyutu bilbilee gaafate manatti mootummaan dhufee abiddatti qabsiisee baa'oodha jedhamee mana hidhaa keessatti du'ee Daawuduma fa'aa wajjin kunoo Daawudiin wal beekuu dhiisuu danda'a hin beeku mana hidhaatti sanni yeroo inni jedhee namni of ajjeefe jedhama obboleessi kan kee kun yeroo fani maqaa isaallee yaamuun barbaadu garuu akka ragaatti ragaa qabatamaan lafa siigaa obboleessi nama sadii turanii injineer Tasfaayuu Camadaa wajjin waliigaltee guddaadhaan qaama mootummaa kana wajjin waliigalanii hojjetu turanii booda inni gara Harar dhaqee qaama mootummaatiin waliigalanii hojjetan yoo jettu achi keessatti abaa'oo ijaaruuf caasaa mootummaa kanarratti sirriitti ijaaranii jiru argitee warra OPDO ta'e warra nama quuqama sabummaa qabanii ijaaranii sirriitti hojjechaa turanii Tasfaayuu Camadaafaa. Aga Keeniyaan hin dhufiinitti Tasfaayuun silaa hinduu ture biyyi sun haala jijjiirama addaa tokko caasaanii Tasfaayuun Camadaa jijjiirama addaa tokko qaba. Obboleessi keenya kuni barsiisaa. Barsiisaallee miti booda achitti bakka du'e sana yookaan bakka itti wareegame sana barsiisaa ta'ee dhaqeetu hin taane ergama dhaabaa raawwachuu dhaqeetu Hararitti qabamee gara Finfinnee geeffamee jechuudha. Isaan nama sadii turanii namni sadii kuni akkatti waliin deemu. Booda Usmaayyoo Muusaa fa'aa wajjin afaan tokkoof yaada tokko wal faana dalagu turanii sheekota kana wajjin nama quraana barsiisuuf keessaniitti hojjetamu akkaataatti kitaabichi mana keessatti barreeffamoota xixiqqoon barreessaa turanii mana keessa jira nan argadha jechuudha. Maatiin Usmaayyoo Muusaa sirriitti beeku booda obboleessuma keenya isa wajjin nama lamadha isaanii nama sadaffaan eessuma kooti eessumatti naaf oola waliin turan. Eessumuma kooti jechuudha obboleessa haadha koo. Akkuma waliin jiraataa utuma jiranii hoogganaa Getaachoo Guddinaafaa ture yeroo sanatti eessumni keenya sun waraana keessaa ba'e waraana OPDO kana keessaa addi bilisummaa Oromoo yeroo sana walitti makamee tureeni boodatuma waliin hojjetanii keessaa ba'e. Walitti dhaqee isaanitti dabalamee Harar jiraata. Hararuma isaan wajjin utuu jiraatu isaan kan nama sadii ta'anii jechuudha. Hararii qabanii Maakalaawii yeroo sana hin jiru bakka amma Afrikaa Yuuniyeenii kana jira manni hidhaa akka sirriitti ifanaa godhanitti maatiin jechuudha. Booda ajjeefamuudhaaf hidhamee isaa mana hidhaa galuu mirga wabiisaa akka eegamuuf Ameerikaarraa haalli tokko qindaa'ee gaafa arra dhufee dhimbaa xabbaaqiyoች yookaan immoo atoonii jeneraalii Itoophiyaan hin qabdu qaamota mirga namoomaa eegsisanii warra jedhamanii dhimbaa xabbaaqiyochi kana bira gaafa inni ga'u
hoorganama imbaasiitti bahee isaan bira ga'u dafanii halkan kan ajjeesanii bulan. Jechuun waraqanni guyyaatti dhufee waraqanni achi ga'ee VOA irratti gaazexeessaan Zalaalem Gammachuu jedhamu hidhamaan abaluu jedhamu mana hidhaa keessatti mirgi wabiisaa akka eegamuuf mootummaan Ameerikaa waraqaa ergeera. Gaafa jedhamuuf of ajjeese jedhanii ajjeesan obboleessa koo kana jechuudha. Ayya injiinar. Duuba Qabatamaansaa akka ragaatti akkasidha. Zalaalem Gammachuus lubbuudhaan jira. Namoonnis jiran sirriitti waan jiraniif kana fakkaata obboleessi koo ammaaf akkasumatti haa taa'u. Kanaaf hiyyeessuun ijoolleen keenya obbolaan keenyaa fi abbootiin keenya akkanatti dhumani abbaa koo dabalatee akka kanattidha wareegame harka viidiyootti wareegamanii isaan kanaaf eenyu dubbata amaan fileeoo Oromoo dhiisee obboleessa isaaf dubbata. Afaanuma isaatti intarviyuun ni godhe wajjin as deebisiitii innumtuuf haa gaafatu. Kanaaf tika ta'uu baate obboleessa sana gaangalfateera taanaan selfish ambitionii keessa jiran malee qabsoo keessa hin jiru jechuudha namni kun. Hidhamee jedhamee ijoolleen kibbarraa namoota riphanii sagaleen isaanii hin dhaga'amnetti jira gara giddu galeessaa galanii. Kanuma keessa ijoollee madhaloota ganda isaa ta'e nama 5 bakka buutee dhabame. Isaan kanaaf eenyutu iyyaa jira? Kana qabattee okay. Qabsoo isaan kaleessa qabsaa'an. Qabsoo kaleessa isaan qabsaa'anii fi manaa ba'an. Mul'ati isaanii kaayyoon isaanii galma ga'ee feennaan galanii fiiganii. Edda galanii immoo akkamittiin mootummaanuu isaan kaa'e. Akkamittiin immoo maroo irratti ololle oofama. Innu mataan isaa achirratti olola maroo irratti oofuuf ture. Qabsoon galma ga'eera jechuudha taanaan maaliif uummata keenya burjaajessanii dhiiga dhangalaasisan? Nagaan galee afaan isaa qabatee taa'u obboleessa isaa karaa biraa yaammata taanaan inni gaaf sanas of biratti obboleessa isaa kaa'e taanaan anaan immoo obboleessi koo gaaddisa naa ta'uu dhabee akkan barbaadutti waan barbaadeen hin arganne hundumtuu fira mataa isaatii maatii isaa barbaada yoo ta'e kun qabsoon jedhamu. Kanaaf gaala mootummaan qabsoo siyaasa Oromoo namoota hayyuu gurguddaa ijoollee dhiiga isaanii kaffalanii gatii guddaa kaffalanii amma biyyatti galanii biyya keessa jiran kana never xiqqeessuu hin dandeenyu, itti bu'uullee hin dandeenyu. Ammoo namoonni itti dabalamanii wantoota garaagaraa sabootaajii garaagaraa keessa jiranii of keessaa qulqulleessuu qaba addi bilisummaa Oromoo. Of keessaa qulqulleessuu qaba. Hundi nama biraa abaluudha jechuullee yoo baatte nama hunda miti. Akka odeeffame namni hundumtuu bataasaa dhalleessa jedhamu sanallee miti. Garuu immoo namoota rakkoo qabantii achi keessa jira. Obboleessa isaaf qabsaa'e taanaan namni kun obboleessa isaaf qabsaa'e waa'een abaa'oo adda bilisummaa Oromoo wajjin ta'anii micaan moo'iboon wareegame isan dhibu taanaan qabsoo miti kun. Qabsoo miti. Maqaa obboleessa kee dha'uu hin qabdu. Kanatti kakatteen Oromummaadha waan ta'eef. Dhiiga lafee Oromootiin kakatte. Lafee dhiiga Oromootiin kakattee immoo maqaa abaluuf sababa abaluufiin kana waliin haasa'e jechuun natti hin fakkaatu. Eenyuunillee jaartii gochuu yoon dadhabe amma rakkoon Oromoon sadarkaa kana keessa jiru kafaa'uun tikfamee agayoonaatti ture. Gaafa gurmeessaanii fi dajanee wal dhaban. Gaafa Juwaarii fi Baqqalaa wal dhaban.
Gaafa Mooyboonii fi adda bilisummaa Oromoo keessatti immoo Mooybooniif namni tokko qaama tokko keessatti wal dhabee wal ajjeesuun dhufe. Gaafa biyyi sarbamaa isaan magaalaa keessatti toleennaan jiraatu yoo ta'e nama biraa of biraa wareeguudhaaf nama jabaadha jedhamu nama hin dubbata jedhamu ganama galgala boollatti qotaa jiran nama meeqati jira. Nama meeqa ajjeefamuu fi adda bilisummaa Oromoo kana keessaa meeqati barbaadama har'a asarraa kana. Cinqii kana keessatti warri kun yoom nyaatame har'a moo booree dheetu namni jiraataa jiru. Namni kun jecha kana dubbachuun tisaayyuu anaani baay'ee keessa koo na dhukkubse. Isan dur dhaga'e caalaa na dhukkube baay'ee. Lammaffaa immoo waa'een Faqqadaanii dhaaba kana duukaan jira jedhu xiqqoo ani dhaaba adda bilisummaa Oromoorraan ala dhaabni biraa jiras jedheen beeku ittololas waa biraarraa Akka sanirra waan inni jedhee addi bilisummaa Oromoo ka biyya keessa jiru kana qofa jechuun hin danda'amu jedhe. Guruupiin isaa ammaa kunoo jaal Faqqadaa I proud for you jetti tokko eektiraa dhaqxee eektiraa keessa yeroo barbaadde viziit gootee $200,300 laattee dhattee eektiraa keessa bashannantee galtee Torontootti Kanaadaatti galtee teessi. Yeroo kaan immoo Ameerikaa keessaa filaayit godhanii yookaan immoo Ameerikaa keessa taa'anii olola dha'uun sana wajjin waliin argu. Warroota sanadha gareensaa. Kanaafi isaan wajjin birrii itti dhangalaasanii itti ergaa turanii inni araqeesaa fi waan fedhe bilginnaasaa keessa ture maalti addi bilisummaa Oromoo isaan kana qofadha jedhame. Warri sun gareen suni waan fedhe isaa ta'u adda bilisummaa Oromoo kan nuun beennu immoo isa nuuf wareegame kaleessa inni yeroo 2-3 galee yaala isaa nyaatee biraa galee argite. Akkuma siin jedhe Bishooftuu dirree sana sirriitti hin beeka. Bakki inni itti Bishooftuu keessaallee bakka inni itti ajjeesame safara Baagdaad lafa jedhamudha. Hiriyaasaa Dinaraasiin achitti galaafachiisee gale. Inni homaan taane deebi'ee galee samma nagaan jiraata. Caffaraa oolani manni fuuldura mana keenyaatti walitti galagalee isumaan biyya keessa galee argaan ture. Caffaraan ganamaa galgala daansii isaan godhan fuuldura sanaati. Bishooftuu keessaa Rubbeenfaa. Kun yaalanii namni hunda abaa'ootti maroo ajjeesuudhaaf jala qofforaa ture garee Faqqadaa. Jaalmooyi dabaladhu jaala Caaluu dabaladhu namoota gurguddaa namoonni dhabamsiisee akkamumatti irraa baasnaa akkamumatti irraa goona yaalanii even sanyiiyyuu namni karaa qabsiise guruupii kana. Obbolaan kee baafadhodhanii obbolaansaa baafatee obbolaansaa lamatti Ijipti turanii kan sanyii gaafa inni biyyatti galu aangoo qabataa maal qabataa amma dafqaa fi dhiiga Oromoo nyaachuudhaaf immoo deebisee obbolaansaa deebisee araamummaa akkasaatti deebisee galchennis. Warri Daawudiin hin jaallanne warri Daawudii wajjin mormii qabanii jibbiinsa qabanii bifa kamiin Konoreel Gammachuu Ayyaanaa ajjeesuu barbaadu. Warroota kaan namoota jabaadha guutummaa kitilaanii kanadha jechuun danda'u. Namoota hidhaa keessatti hafanii amma onaallee hidhaa keessatti rakkataa jiran sababa gaafa Abiyyiin ajjeesuudhaaf jedhame sababa sanarraan kan ka'e hidhaa keessa kan jiran jiru. Warroota kana warri dhiisise warri nama fixaa ture warruma baa'uu kana keessa turre jedhanii galan. Inni lammaffaan warra dura shira Jawaar wajjin Jawaarii namoota garaagaraa keessatti shira xaxaa turanii Ameerikaarraa galan kan akka Dammaqaa
dammaqee Nagaasaa jedhan sun dabalatee gareen adda bilisummaa Oromoo jala turee fi gareen OMN keessa turan hundumtuu galanii diina Oromoo ta'a. Kan lafarraa Oromoo xaragaa jiru warra OMN jalatti diriiree turee fi warra adda bilisummaa Oromoo jalatti. Warri kun gaafa duraa Jawaariin bifa biraa qabsiisanii akka biraatiin immoo deebi'anii karaa biraatiin warra dhaabaatti immoo waa biraa himaa Daawudiin immoo waa biraa jecha isa kanaan waa bira jecha si malee edhu yoo Daawud bira gaan. Anaa immoo ofii makoo nan beeka garee guyyaa tokkoon dhaaba nama tokko inni shakkee ofii masaa shakkanii maal naan jedhaa ati gaafi kan leencoodha iyyuu natti fakkaatati. Ati Daawudii hin baranne maaloodha warra jedhuti beekumsa maalii qaba Daawud warra jedhuti yeroo Daawudiin argan immoo si malee kanaa booda dhaabni kun hin bada si malee dhaabni kun hin jiru si malee maaloon kun hin jiru jedhu. An Daawuditti tokko amma kun tokko fa'a an Daawud nan jaalladhe maal kabajaa kee ginarraa deemi naan jedhee na geggeesse malee an Daawudiin hin jaalladhe kan jedhee natti meefaa jira beeku. Ela istupiditii kun hundumtuu hundi ishee warra garaadhaaf mee biyyoo Daawud aangoo qabate asiinaa darbaa jedhanii warra yaallallattoota guutee nama jala deemee yaa'aa jira. Yoon aduu jedhame immoo aduu jedhanii warra dabarsanii laataniiti jira. Kanaafi garee sana beekaa inni waa'ee dhaabamaa itti beeka. Waa'ee mul'ataan beekuu, kaayyoon beekuu, karooran beekuu, eessatti qawwee dhukaasaniin beekuu, lafa dhukaasuu hin dandeenye yookaan lafa siin malletti ati shugguxxiis haa ta'u cuubee haa ta'u hin fudhattu. Kun kan dabummaati. Mandara keessatti hin baafattu. Waan baateef hin beektu taana gaafa duraa waan baheef hin beeku. Lammata hin dhaqee waraanatti dabalame ammas deebi'ee galee tika. Never karaa abbaan fedhaa dhufu warra tikaa sanas itti dhibbaatama gadi fageessinee beennaa. Nuti akkuma isaan nama qaban hin qabna. Warri nama horiidhaan nama bitee nama jalatti naqee jaalmaroo ajjeesuuf balleessuudhaaf barbaadaa ture warruma faqqadaati. Warri namoota fixanii deebi'anii maroon abaluun ajjeese rikoordii akkasii jalaa ba'e maaloo akkas godhe warri jedhu feesbuukii dhiisaa sooshaal miidiyaa dhiisaa sooshaal miidiyaa kanaan akkas bilbila namni bitee jaalmooyitti geesse eddasii boodammoo siistema jaalmooyi bilbila jaalmooyi qabatu waan jaalmooyi haasa'u eenyu wajjin akka inni dubbatu tiraak namni godhaa ture gareema kana keessa jira. Kan bitee ergisiiseefis isa waliin haasa'aa ture jedhe. Waliin haasa'aa ture. Bakka kanarratti illee gaaffii gaazexeessaan sun gaafate jaalmooyin sababni inni ajjeefameef waan si wal argitanii fi dhabamsiifame jettee ni yaadda jennaan ta'uu danda'a jedhe. Waan kanarraa waan beektu qabda. Tanumaan xumurrame. Asitti kanallee jechuu yoon baadhe bilbila gareen isaanii bitanii bilbila laatanii dhabamsiifamuunsaa, du'uunsaa, ajjeefamuunsaa, waraana irratti wareegamuunsaa maalis haa ta'u isa kana sadarkaa kosmitii dubbii adda bilisummaa Oromoo miti yeroodhaaf haa ta'u ani walumaagala qoosaa dhiiga Oromoo fi ilmaan Oromoo irratti qoosamu qofaaf ifa godhe kana lafa siikaa. Ayee injiinarri galatoomii sagantaa biraatiif walitti deebina. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Oromoo 360 sagantaa keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaanne kanumaan goolabna. Hagaduma sagantaa biraatiif walitti deebinutti kana waliif qooda jecha wantoota gammaatti haasofne kana keessaa waan hedduu ni hubattan jedheeti abdii qaba. Kanumaan gargar baanaa injiinarri turtii sa'aatii dheeraa kana fudhattee nu hojii hedduu galatoomii ulfaadhoo ammas wantoota barbaachisoo garaagaraatiin walitti deebinee akka marii goonu abdii qaba. Galatoomii ulfaadhu siin jedha. Galatoomaa sinillee nagaan tura. Oromiyaan biyya